Yoya nageenya keenya bakka jirtan isinaadha qabu akkam jirtu daawwattoota keenya anaan miidiyaa irraa oduuwwan addaa torbanitti yeroo tokko isiniif dhiyeessinu qabannee dhiyaannee jirra aga xumuraatti nu waliin taasisaniin jenna. Jalqaba irratti tikeetiin lootorii macaafa qulqulluu keessatti dhokfamee $1 miiliyoona akka argattuuf dubartii Virgiiniyaa tokko abbaa carraa taasise. Dubartiin jiraattuu Ameerikaa magaalaa Virgiiniyaa maqaan ishee Jacqueline Mangus jedhamtu tikeetii lootorii macaafa qulqulluu keessa kuusaa turte akka carraatti fayyadamtee $1 miiliyoona injifattee jirti. Akka dubartiin kun jettetti egaa $1 miiliyoona injifachuu ishee hin beekne ture garuu guyyaa tokko akka carraa oduu garaa TV otuu daawwattuuti. Lootoriin miiliyoona baasu magaalaa isheen lootorii sana kutteerraa maqaa gaafadhamu magaalaan suni magaalaa naannoo kutaa magaalaa Virgiiniyaati Moneta jedhama. Iddoo kanatti egaa namni tikeettii kutate $1 miiliyoona injifateera jedhamee oduudhaan yeroo labsamu argite. Deemtee tikeettii lootorii ishee macaafa qulqulluu keessa dhoksitee turte baastee gaafa laaltu lakkoofsichi kan isheeti. Yeroo kanatti dubartiin kun akka dubbattetti gammachuudhaanis ta'uu naasuudhaan yeroo of wallaalte ture akka qondaaltotatti himtetti. Dubartiin kun egaa macaafa qulqulluu keessa keessee achumaan ittiin eebbifamteetti jechuudha. Tarii yookiin namni hatuu hin danda'u macaafa qulqulluu namni baay'een dubbisuu hin jaalatu keessumaayyuu biyya kanatti jechuudha. Namni fudhachuu hin danda'u yookiin hatuu hin danda'u jettee keessa dhoksiti. Macaafa adda addaa keessa namoonni waa kaa'uu jaalatan jiru. Sababiin isaas immoo akkuma jechama keessa jiru namoonni baay'ees dubbatanii waan tokko akkas jalaan hatamne barbaadde taanaan macaafa keessa dhossi jedhan. Maaliif namni dubbisuu hin jaalatu waan ta'eef. Dubartiin Mangus jedhamtu kun egaa dhiyeenya kanadha magaalaa Virgiiniyaatti kan isheen carraa kana argatte keessumaayyuu lootorii miiliyoonota badhaasuudhaaf magaalaa Virgiiniyaatti kan bara haaraatti gaggeeffamu irratti lootoriin kun kan ishee fi ba'e jechuudha. Egaa abbaa carraa taatee jirti garuu dubartiin kun gaafatamtee akka jettetti $1 miiliyoona kana akka tasaa waan argatteedhaaf kaayyoo yookiin karoora tokkoyyuu waan ittiin godhu hin qabu yookiin waan ittiin godhu hin beeku jetteetti. Egaa namoonni karoora baasuu dandeessan itti dhiyaattanii gargaaruu dandeessanii jechuu barbaanna garuu nuti itti dabarra. Bilbilli lubbuu baraaruuf poolisii biyya Weelsitti bilbilamu balaawwan akka quba qaruuraa biiraa keessatti qabaman dabalatee waamicha dogoggoraa hedduu akka qabu himame. Quba qaruuraa biiraa keessatti na jalaa qabameedhaanii poolisii 999 kan isaanii biyya kanatti immoo 911 dha. Egaa poolisii yeroo rakkinaa yeroo balaa tasaa yeroo rakkoon lubbuuf nama sodaachisu nama mudatu bilbila kana bilbilatanii poolisii waammachuudhaan poolisiin naannoo sana jiru dafee geolocationidhaan dafee nama bira ga'a. Akkasuma biyya Wales biyya UK ti egaa United Kingdom keessa jirtudha. England wajjin walitti dhiyoodha. Wales keessatti lakkoofsi tajaajila irra jiru 999 dha. Lakkoofsa kanatti bilbilanii namoonni hedduun kan isaan himasan lakkoofsi namoota hedduu kan isaan waammatan poolisii waammatan waanuma qoosaati jechuudha. Waanuma qoosaa waan akka qubni koo qaruuraa biiraa keessa seenee ba'uu dide. Achiin hin citu barbaade biiraas jedhee ambulaansii waammata. Akkasumas immoo namoonni kanneen akka abbaan manaa koo qoricha hirribaa naa kennuu didee akkamiin qoricha hirribaa ta'uun fudhatiin rafuu danda'a jedhee gaafachuuf an bilbilee namni jedhee bilbilas jira. Akkamitti akka rafuu danda'u poolisii bilbilee gaafata. Kanneen biroos egaa namichi inni tokko immoo bineensa manatti guddifata. Alligator yookiin kan nuti naacha akka naachaati. Isa jennu manatti guddifata bineensa manaati. Bineensi kun hiikamee mana keessa deemaa jira. Na dhaqqabaa ofiisaa guddifata. Dhaqqabaa hiikatee mana keessa deemaa jira. Siree jala deemaa jira. Soofaa jala deemaa jira jedheeti poolisiitti iyyata. Egaa poolisiin tajaajila ambulaansii kennu akkasumas poolisiin biyyatti gochaa jiraattota isaa kana lakkoofsaan deeggaree baaseeti jira. Bara 2024 keessa
akka poolisiin kun jedhetti bilbiloota 426,116 bilbilame. Isaan keessa waan nama ajaa'ibu bilbiloonni 63,836 bilbiloota dogoggoraa fi bilbiloota qoosaa. Kana jechuun poolisiin komeediyaanota waliin oola jechuudha. Itti qoosaa oola jechuudha. Waan nama baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Waan amanuufis baay'ee nama rakkisudha. Egaa daayirektarri olaanaa dhaabbata paaraa meedisin biyya weelsii sana maqaan isaanii Andy Swinburne jedhan bifa aariidhaan guutamanii jiraattota isaaniidhaaf dhaamsa dabarsaniin lakkoofsi kun namoota onneen isaanii dhaabbate akkasumas warra dhukkubbii garaa qaban warra rakkoo hafuura baafachuu dadhaban akkasumas warra of wallaalan warra ukkaamaman warra alerjii cimaa qaban warra dhiigni balaa guddaa isaan irra geessisaa jiru akkasumas warra dhiigni sammuu keessa faca'aa jiru warraan akkasiif malee warra qoosaa fi miti adaraa keessan qajeelummaadhaan miira gaariidhaan bilbila kana seeraan itti fayyadama taphaa fi dhimma lubbuu gargar baafadhaa jedhee dhaamsa isaa dabarsee. Waan ajaa'ibaati. Egaa biyyoota guddatanitti tajaajilli bilbila poolisii na dhaqqabi jedhanii bilbilatan beekamaadha. Biyya kanattis rakkoon akkasii darbee ni mudata. 911 kan hojjettoonni isaanii yeroo baay'ee ibsa yeroo baasanis hin dhageenya. Garuu kan biyya weelsii kun lakkoofsi isaa baay'ee olaanaadha. Kanaaf mata duree oduu ta'ee mata duree ijoo dubbii ta'ee addunyaa irratti labsame jechuudha. Oduu taaritti dabarra. Dooniin fe'umsa Kanaadaa tokko haroo Eeriin irratti cabbii keessatti qabamee jedha. Dooniin fe'umsa Kanaadaa namoota 17 Buffalo New York irraa ka'uun osoo gara Kanaadaa deemuuti haroo Eeriin irratti cabbii tuulame keessatti qabamuu isaa eegdonni galaanaa kan isaan himan. Galaanni guutuun isaa cabbii ta'ee akka dhoqqeetti doonii qabate. Waan nama ajaa'ibsiisudha. Egaa daangaa Ameerikaa fi Kanaadaa gidduutti keessumaayyuu karaa New York sana cabbii hamaatu jira bara baraan jechuudha yeroo gannaa akkasii kana. Egaa sababa kanaaf galaanni guutuun gara cabbiitti jijjiirameeti cabbii tuulame walirra tuulame otoo tasa isaan deemaa jiranii egaa galaanarra waan deemaniif suutadha kan deemanii otuma deemaa jiraniiti cabbiin guutamee sochoosuu dide doonii kana doonii midhaan fe'ee deemu kana. Dooniin kun gara Ontariyootti deemaa ture Ameerikaa irraa ka'ee jechuudha. Qamadii fe'ee akka tures dubbataniiru qondaalonni kuni. Garuu biyya keenyatti egaa konkolaataa dhoqqeetu qaba. Dhoqqeen qabate harkisanii yookiin dhiibanii yookiin namni itti duuleeti dhoqqee keessaa kan baasanii yookiin achiin garagala mataadhaan. Biyya kanatti ammoo cabbiitu doonii egaa dooniin baay'ee guddaadha. Dooniin kun akka jedhametti faana 663 dheerata. Baay'ee dheeraadha jechuudha. Doonii midhaan fe'uu danda'udhas. Doonii kana qabee sochoosuu dhowwe. Jarri kuni gaafa kibxataati hanga kamisaatti guyyaa 3 achi turuu danda'aniiru. Garuu hojjettoonni doonichaas ta'e kaapteeniinis ta'e hojjettoonni doonichaa balaan tokko yookiin rakkoon tokko akka irra hin geenyee fi akkasumas dooniin sunis akka hin miidhamne aangawoonni galaana sun tissan yookiin eegan dubbataniiru. Oduutaan itti dabarra. Dubartiin araada rifeensa ofii nyaachuu qabdu rifeensi akka kubbaatti maramee fi funyaan qabu garaa ishee keessaa baafame. Dubartiin araada rifeensa ofii nyaachuu qabdu kun garaa ishee keessaa rifeensa xaxamaa guddaa seentimeetira 15 dheeratu akka baafame barruun meedikaal joornaal gabaaseera. Amalli namaa waan waraajiidha. Waan nyaatamu dhabame mataa ofii ciranii nyaachuun waan suusii yookiin amalli yookiin araadni namoonni qaban baay'ee garaagaradha. Kunis araada tokkodha jechuudha. Garuu akka joornaal meedikaal joornaal kanatti akka gabaasa isaatti rakkoon akkasii darbeeti uumamaadha. Akkasumas immoo dhukkubbiin akkasii gosa dhukkubaati. Araadni kun gosa dhukkubaati jechuudha. Dhukkubbiin akkasii maqaa qaba nuun jedheera meedikaal joornaal. Maqaan isaas Rapunzel syndrome kan jedhamu yommuu ta'u barreeffamoota yaalaa yookiin meedikaalaa keessattis yeroo 88 qofadha kan inni barreeffameeru jedha.
Egaa jechi kuni ammam baay'ee kan hin baratamne akka ta'e ibsameera. Sababii kanaafidha kan inni ijoo dubbii ta'e addunyaa irrattis ba'e jechuudha. Akka medical journal jedhu kanatti dhukkubbiin kun kan dhufu dhibee trichotillomania aniyyuu waamuun dhufa trichotillomania jedhamu kan dhukkubsataan tokko rifeensa ofii isaa guddifatu fedhii hin daangofne akka qabaatuu fi yeroo tokko tokko ammoo akka nyaatu taasisudha jechuudha. Maal jechuudha kuni dhibee trichotillomania kan jedhamu kun kan ittiin araadattiin ta'uu danda'udha jechuudha. Egaa yeroo gara hospitaala US dhaqxu dubartiin kun garaa kaasaa garaa ciniinaa akkasumas garaan ishee baay'ee dhiitee ture. Kanaaf hatattamaan gara kutaa baqaqsanii hodhuutti galchanii dubartii kana garaa keessaa gara seentimeetira 15 kan dheeratu akka kubbaatti xaxamee rifeensa mataa keessa baasaniiru jechuudha. Dubartiin kunis guyyaa 6 booda hospitaalaa baatee akkasuma tajaajila yaalii xiinsammuu yookiin psychological treatment akka argattu taasisaniiru jechuudha. Egaa dubartiin kun lubbuudhaan hafuun ishees waan gaariidha. Biyya keenyatti odeeffannoo adda addaatu dhaga'ama. Mismaar yookiin sibiilli baay'een garaa namaa keessaa bahee dhiyoo kana Daseettis Booranattis waan dhageenye ture. Egaa namootni maaliif araadatti ta'ees ta'uu danda'a bifa garaagaraatiin garaagaraa isaaniitti waan nyaatamuu hin qabne edible waan hin taane kan isaan fudhatan jechuudha. Kun immoo rakkoo adda addaa geessisa. Kan dubartii kanaa garuu baay'ee adda ta'ee lubbuudhaan hafuun ishees baay'ee nama dinqisiise oduu guddaa ta'ee bahee ture torban kana keessa jechuudha. Gara oduutti nutti dabarra. Jaldeessa ofii suuraa of kaasee ilaalchisee abbaan murtii mirga abbummaa suuraa argachuu hin danda'u jedhee itti murteesse. Jaldeessi dhokachuun kaameeraa namaa fudhatee suuraa selfii kolfaa of kaase suuraa kana irratti mirga abbummaa qabaachuuf ulaagaa hin guunne jedhamee himatameera. Waan ajaa'ibaati. Jaldeessi kolfaa selfii of kaasaa isarrattuu immoo warreen mirga bineensotaaf falmanii jaldeessi kun suuraa bareedaa waan of kaaseef suuraa professionala dhuguma dubbachuudhaaf suuraan kun suuraa professionala fakkaata asirratti kan argaa jirtan iskiriinii irratti kan argaa jirtan jechuudha. Ofii of kaase jaldeessi kun garuu kaameeraa nama haateeti. Kaameeraan kun kan inni haate kaameeraa ogeessa suuraa professionala ta'ee fi beekamtii qabu akkasumas mirga abbummaa qabu kan ta'edha. Lammii biyya Biriteeni biyya Ingilizii jechuudha. Kaameeraa inni lafa kaayee deeme kaameeraa isaanis to'achuu danda'u qaba ture. Inni lafa kaayee deeme jaldeessi kun fuudhee dhokatee footoo baay'eedha kan inni of kaase. Inni kun garuu baay'ee Wikipeediyaa irrattis sooshaal miidiyaa garaagaraa irrattis footoon kuni garuu baay'ee vaayiraal ta'e jechuudha. Baay'ee beekamtii argate. Yeroo beekamtii argateen booda namoonni mirga bineensotaaf falman jaldeessi kun mirga abbummaa suuraa kanaa argachuu qaba. Kaffaltiin suuraa kanaaf kaffalamuuf faayidaan isaa jaldeessa kanaaf ooluu qaba jedhanii mana murtii dhaabatan. Mana murtii Ameerikaa kutaa dhaddacha aanaa San Franciscotti argamu gamaaf gamanaa ilaalee seerri Ameerikaas ta'ee pirezidantiin Ameerikaa irratti mallatteessee dhimma kanaaf mirga abbummaa bineeldotaaf kennu suuraa irratti waan hin jirreef ulaagaa waan guutuu danda'u waan hin taaneef mirga isaa dhorkoteeti jira jechuudha. Wanni kun kan ta'e egaa biyya Indooneeziyaatidha. Biyya Indooneeziyaa Sulawesi paarkii Tangokoko jedhamutti kan ta'e jechuudha wanni kun. Egaa garuu kaampaaniin Biriteen lammii Biriteen keessa hojjetu kan David Slater jedhamu lammii Biriteen kun kaameeraa isaatiin kaasee bara 2011ttidha kuni kan ta'e. Bara 2011 har'a miti jechuudha. Garuu mirga himannaarra waan tureedhaaf amma eega murtiin kennamee deebisee oduun kun bifa haaraatiin ba'e. Amma kanatti garuu jaldeessi kun ari'atameera akkasumas gidiraa baay'ee argeeraa jedhanii warri mirga bineensotaaf falman himataniiru. Haa ta'uutii garuu abbaan murtii gamaaf gamana laalee mirga abbummaa suuraa kanaa jaldeessa kanaaf hin kennamu mirga hin qabu jedhee jaldeessa kanatti murteessee jira. Kanaaf mirgi isaa kan abbaa kaameeraa yookiin kan lammii Biriteen kaampaanii Biriteen sanaaf oolee jira jechuudha.
Egaa daawwattoota keenya torban kanaaf oduuwwan addaa bifa kanaan kan isiniif qindeessine isiniif dhiyeessinedha. Anaan miidiyaa toora YouTube keenya Anaan miidiyaa 2024 subscribe, like, share gochuudhaan akka nu deeggartan warri nu deeggartanis baay'ee galatomaa isiniin jenna. Warreen biroos akka nu geessistan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Torban dhufu oduuwwan addaa kana fakkaatanii fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaanna. Ammasitti garuu karaa Anaan miidiyaa tamsaasa kallattii ispoortii fi oduuwwan odeeffannoowwan yeroo wayitaawaa ta'an akkasumas gidduudhaan sagantaawwan isiniif dhiyeessinu hordofaa nu waliin turaa isiniin jenna. Torban kun torban gaarii torban nagaa isiniif haa ta'u bakka turtanitti nagaan turaa isinitti haa ta'u.